السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى قرآن كيسة كنجرة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. جم كرا ربي تت جم داندي إسلام مات جم داندي أقادت كرا جنتات نما وامي يرون ما وامتو أمو ملا فيدمي بكم سفيدمي توفتا فيدمي. الله سبحانه وتعالى كنجرة نما وامو داف ulaagaa daa'ii yookaan ulaagaa nama waawaamu guuttatu qaba jechuudha namni tokko akkanumatti kaheetuma foloorsii guddaa qabaateedhaaf da'awaatti seenuun beekamtii qabaateedhaaf afa collee tahee afaan gartanii fasiha ta'uudhaaf da'awaa gochuun isarraa hin barbaachisu. Akkanumatti islaamummaa keessa seenee da'awaa islaamaa xureessuu da'awaa islaamummaa laaquu hin qabu. Deengadduma islaamummaa qabatee shahaadaa qabatee sababa foloorsii qabuuf sababa beekamtii qabuuf da'awaa gochuun qabu. Dura gattaa'ee waa baratuu qabu. Dura islaamummaa baratuu qabu. Eega baratee ka'ee waan barate sana ummata barsiisuu qaba. Osoo arkaana salaataa hin beekne, shuruuxa salaataa hin beekne, attahiyyaata hin beekne waan islaamummaa dubbatuun namoota gara islaamummaa hin dhufin namoota amantii biraa keessa jiran qeequun, arrabsuun, xureessuun barbaachisaa miti. Ulaagaan nama da'awaa godhuu gama rabbiititti nama waamuu al-ilmu wal basiira beekumsa qabaatuu qaba, hubannoo qabaatuu qaba. Osoo hubannoon qabaanne akkanumatti amantii islaamummaa keessa seenee ka'ee amantii biraa immoo gama sanitti arrabsuun qabu, qeequun qabu. Hordoftoota amantii biraa arrabsuun qabu. Kun aadamaleedha. Kun hin barbaachisu. Kanaaf namni tokko da'awaa godhuudhaaf dura hubannoo qabaatuu qaba, barsiifamuu qaba, leenji'uu qaba. Eega leenjii fudhatee eega baratee booda kan inni da'awaa gochuu qabu namoota leenjii gahaa qaban, namoota dandeettii da'awaa qaban, namoota hubannaa qaban, namoota akkanaa ta'uu qaban. Isinii galee yeroo da'awaa isaa godhus da'awaan isaa da'awaa ikhlaas of keessaa qabdu rabbiif jecha niyyatee nama kana gara islaamummaatti waama. Isa islaamummaa keessa jirus nan jajjabeessaa, nan yaadachiisaa jedhee hojii qulqullinaa hojjetuu qaba. Ammallee yeroo da'awaa godhu nama obsa qabu tahuu qaba. Jarjareetuma har'a da'awaa godhee da'awaa sanirratti yoo namni isa qeeqee yoo namni isa arrabsee yookaan nama sanitti deebisee arrabsee yookaan ammoo akka hin taane of godhee nama akkanaa tahuu hin qabu. Nama obsa qabu, nama bilchaatina qabu, nama hubannoo qabu, nama hayyummaa qabu tahuu qaba. Inshaallah yeroo biraatiif waa'ee da'awaa gama rabbiitti waamuu ilaalchisee inshaallah waan natti dhagahamee isiniif hin qooda. Kun kutaa tokkoffaadha. Kutaa biraatiin walitti deebina. Kanaafuu namoonni da'awaa karaa irratti gootan tahee masgiida keessatti gootan tahee bakka walgahii adda addaatti gootan hubannoo qabaadhaa, leenjii fudhadhaa. Ammallee ulamoonni keenya namoota da'awaa godhan, namoota nama barsiisan nuuf leenjisaa akka islaamummaan hubannoodhaan tahutti akka namni yeroo gara islaamummaatti dhufes hubannoo argatuuf akka namni islaamummaa keessa dhufee seenee har'a seeneetuma bor keessaa hin baanetti irratti nu hojjedhaa isiniin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Yaadaa'i ergaa koo anarraa dhageessu akkanni islaamummaa biyyarraa facaasu aqiidaa kan inni tamsaasu miseensa ijaaree olii gadi qopheessu da'awaa sirriyyaatiin isaan mari'achiisu mi'a islaamummaa isaan agarsiisu onnee muumintoota imaanaan jabeessu qalbii isaanii keessatti imaana magarsu eega sirriyyaatii jaariidhaan mul'isu karoora ijaarame wajjiniin guddisu akkanaan nu geesse da'awaa Muhammadii hadiisaaf quraana waa hundaaf sanadii.